amma sirra deebi'een dubbadhaa borus kan hin dubbadhuudha. Haceen koo ani uummata kootiif qaalii dheedheera. Egaa CD kana naa hojjennu osoo inni jiraatee ofiisaatiif ibsatee natti tola. Garuu hojii waaqaa ta'an namaa ta'u ayidoon hin beeku. Uummanni isaas Haceedhaaf maalidha kan jedhu deebii isaa irraa eegu akkuma dura dubbachaa ture kaasitta isaa oriijinaala isaa bitachuun akka seenaadhaaf ofiisaatiifis kaa'u ijoollee isaatiif dabarsuudha. Nuti akkuma duratti jedhame CD hedduudha kan maxxansiisne. CD sun uummata kana bira hin gahaa jedhee yaadu. Gara fuulduras kana maxxansiisna waan ta'eef garuu akka yaadaatti uummanni hundiyyuu otoo harka isaatii qabaatee CD akkamiin bitachuu qabna akkuma koopiraayitiin jiraachuu danda'a. Koopiraayitii sana akkamitti irraa of eeguu dandeenya kan jedhu suuronni adda addaa jiru. Oriijinaala isaa addaan baafachuudhaaf suuronni Hacee kan mallattoon isaa hundumtuu irra jiru jira. Garuu koppii godhanii baasuu danda'u. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko waan uummatatti fakkaata. Abdiin qaba uummata koorraayis. Maaliif Haceen otoo jiraatee ofiisaatiin ibsee jedheera durumayyuu. Uummanni kunis immoo wanta guddaa miiran keessa jiru waan hin beekuuf kanaan hin boqota jedheenis nan yaada. Sagalee isaa kan hin dhaga'u. Baay'ee Haceen hin jiru. Warri du'e egaa isa ajjeesneedhanii warra taa'aa jiran ta'uu danda'a. Garuu Haceen koo seenaan bara baraan isa kaasa. Kuma 300 hanga kuma 500 uummata irratti immoo hundoofnee gaaffii yoo dhufe itti fufuu dandeenya. Gaaffii kana uummata irraa eegnaa jechuudha. Yoomirraa eegalee argachuu danda'u? Gaafuma inni wareegame guyyaa inni wareegame sana irratti ni eebbifama. Yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa irratti guyyaa sanarraa kaasee bareedu isaa gaafa 22 irraa kaasee bakka hundattuyyuu irraabsama jechuudha. Maal fa'a qaba sirbi kun? Sirbi yeroo tuffatamee beekaa keessa jira? Sirbi sun galatoomaa kan jedhudha. Sirbi Hacee kaasetti sana keessatti lakkoofsa 14 qaba. Wantoota adda addaa karaa adda addaatiin ibsa. Waa'een jaalalaa jira, waa'een ilma namaa jira, waa'een maatiirree jira. Torban dhufu sagantaa qabdu. Maal sagantaa? Sagantaan torban dhufu lamadha. Tokko guyyaadhuma inni itti wareegame sana yaadachuudha. Inni guddaan immoo Haceen eeguu lubbuun jiru akkuma jedhame weelluuwwan adda addaa hojjeteera. Weelluuwwan sana osoo inni jiraatee uummataaf dhiyeeffatee natti tola dheera duras dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha. Isa uummata biraan ga'uudha. Inni guddaan jechuudha inni keenya hawwiin keenya guddaan kaayyoon keenya guddaan kan inni dhiisee irraa darbe sana uummata isaa biraan ga'uudha jechuudha. Akkuma dura jedhee Haceen hin duune hin du'usi hin jiraata bara baraan jiraata. Seenaanis isa kaasaa uummanni isaas immoo kaasitta isaa sana mana isaa godhatee akka isa yaadatu akka yaadannoo tokkotti akka seenaadhaaf kaa'u barbaada. Siidaan isaa dhaabbatee dhimee ture maal irra ga'ee odeeffannoo qabsiisaa? Naa